Baga gammaddan ijoolleen biyya Arabaa deemuuf jettanii akkasumas illee deemtanii achi jirtan. Maadaamii keessan faana walii galuuf afaan Arabiffaa isin dhibee jira. Taanaan aappiin amma sin agarsiisu qofa fayyadamuudhaan yeroo isin afaan Oromiffaan itti haasoftan inni immoo gara afaan Arabiffaatti akka isiniif galutti isin barsiisuu danda'a jechuudha. Maarree har'a aappicha eessaa akka argattanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Warreen mana kanaaf haaraa taatan akkaawuntii kana foloo, viidiyoo kana immoo laayik gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Aappicha argachuufis gara Play Store bilbila keessanii deemuudhaan iddoo sarchii kana tuquudhaan Itiyoo Tiips jettanii sarchi ni gootu. Aappii kana fakkaatutu isinii dhufa isumarratti tuquudhaan install ni godhatu. Akkasumallee open jechuun keessanii seentu. Innuu bakka sarchii kana qabaanii isarratti tuquudhaan Gaagaa 12 jettanii sarchi ni gootu. Innuu maxxansa kana qabatee isinii dhufa. Isarratti tuquudhaan xiqqoo asii dholofuudhaan Get it now kan jettu kana ni tuqtu. Sanaan booda aappii kana fakkaatu isinii dhufa buufachuudhaan akkasumallee yeroo keessa seentan afaan haasa'uu dandeessan karaa mirgaa kanarra ni godhattu. Akkasumallee afaan isinii fiikuu barbaadan immoo karaa bitaa kanarra ni godhattu. Sanaan booda yeroo isin afaan keessanii itti haasoftan gara afaan Arabiffaatti isinii fiikuudhaan akkasumas illee sagaleedhaan yoo barbaadan immoo bakka nama mallattoon isinitti agarsiisu kana yeroo tuqxan inni immoo sagaleedhaan isin barsiisuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatina. Horaa bulaa.